isattuu ofiin gahe isattuu barbaade waddash katadaffash saraqxush aykafash mammaaksi jedhu ka warra sunitti mammaakamaa jira. Suudaan irrattuu geggeeffamaa jiru kana Abiy Ahmed muddamee har'a karaa Tiwiiterii fi Feesbuukiitiin ibsa afaan Arabaatiin barreessee jira. Haalli ammaan tana naannoo Suudaanii fi Itoophiyaa jidduutti deemaa jiru akka malee akka yaaddessa tahee Abiy Ahmed dubbatee jira. Mootummaan Suudaanii dandeema gowwaa keessan barbaada. Lafa qabannee falmannaa malee lafa qabannee gadhiisnee hin kadhannu. Abiy Ahmed biyya hogganu waan hin dandeenye fi aangoo isaa hatattamaan gadhiisuu qaba jechuudhaan Itoophiyaan gara wajjecha duguuggaa sanyii gosa Ruwaandaatti deemaa waan jirtuu fi ummata Itoophiyaa dhiifama gaafadhu fedhii kan keetiin gadhiisii jedhee si gaafadha jechuudhaan Abiy aangoo akka inni gadhiisuu qabu gaafatee jira. Biltsiginnaan Amaaraa dhiyoo kanatti Abiy biyya bulchuu hin dandeenye aangoo gadhiisuu qabda jechuudha. Waraana Tigraay keessattuu geggeeffamaa jiruun badii hedduu kadhaqqabsaa jiru waraana Eertiraa jechuudhaan miidiyaaleen addunyaa barreessaa jiranii gaazexaan biyya Jarman Der Spiegel baqattoonni waraana irra kooluu galtummaa fi masaajida Al-Najaashii keessatti baqatanii 81 bakkuma sunitti weeraraan ejjeeffamanii masjidii kun saamamee jedhu odeeffannoo akka malee qulqulleessa ta'e barreessuudhaan badii ammaan tan Tigraay keessattuu geggeeffamaa jirtu kadhaqqabsaa jiru mootummaa Isaayyaastii mootummaa kana achi keessa dhaabanii baasuu akka qabanii kan dubbatamaa jiru odeeffannoo karaa biraatiin ammoo waraana Tigraay keessattuu geggeeffamaa jiru hangafummaan kan geggeessaa jiru Isaayyaas Afeworqi jechuudhaan Profeesar Alex Duwal barreessaa jira. Profeesar Alex Duwal akka barreessettu Isaayyaas Afeworqi ka Abiy Ahmed wajjin nagaa uumee fi gaafa Afrikaa nagaa fi badhaadhinaa fi tasgabbii fi dufa son taane Abiy Ahmed fi Isaayyaas waliin ta'anii warra humna naannoo Tigraay barbadeessuu fi fedhii qaban irraa kan kahe jechuudhaan Profeesar Alex Duwal yeroo ammaan tana maddii rakkoo gaafa Afrikaa waraana naannoo Tigraay fi badii naannoo kanatti geggeeffamaa jiruu fi itti gaafatamaan Isaayyaas Afeworqi jechuudhaan dubbatee jira. Alex Duwal nama beekumsa guddaa dhimma gaafa Afrikaa irratti qabu yoo ta'u bara dargiin garagaleen dubattuu haala qabiyya mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaa kitaaba bal'aa guddaa tokko Human Rights Watch fi qopheessuun isa yaadatamaa dhimma Itoophiyaa gubbaatti yeroo adda addaa xiinxalaa guddaa kenna. Alex Duwal rakkoon Itoophiyaa yeroo ammaan tana kabira namicha Abiy Ahmed jedhamu ka mootii ufsehu yookaan ammoo annabiyyiidha ergamsi rabbii qaba jedhee kan nama wajjin hin mari'anne rakkoo ilaalcha amantii isaatii fi hubannoo inni ofii qabutti gaafa Afrikaatii fi Itoophiyaa gara balaa hamaa keessa galcha jechuudhaan ilaalchi gosa kana siyaasaa fi hawaasummaa fi kan taane ilaalcha dullacha bara durii jechuudhaan xiinxalaa bal'aa tokko madda oduu Reuters fi barreessuu kanaan dura barruusuun dhiyeessuu keessattuu isinitti himne jirra. Karaa biraatiin ammoo dhimma gaafa Afrikaa walitti bu'iinsa ka akka gaariidhaan qoratamuu beeku Profeesarni walitti bu'iinsatii fi nageenya biyya Norway Sheetel Trumpolis barreeffama Alex Duwal kana walii galee jira. Maddi rakkoo gaafa Afrikaa waraanii kunin Isaayyaas fi Abiy hariiroo warri lamaan uumanii hariiroo farri nagaa jechuudhaan Isaayyaas Afeworqi yeroo ammaan tana badii guddaa uumaa jira jechuudhaan dubbatamee jira. Miidiyaa hawaasummaa Tiwiiterii gubbaatti waraanii Tigraay keessattuu geggeeffamaa jiru kunin sargi Isaayyaas yookaan ammoo cidhaa Isaayyaas yoo taate Abiy Ahmed ijoollee xixiqqoo abaaboo qabattee jala fiigu jechuudhaan yeroo adda addaa barreessuu isaanii odeeffannoo kana isin biraan gahuun kennanii yaadatama. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waraana Suudaanii keessattuu geggeeffame Eertiraan harka keessa akka fudhachuu qabdu biyyoonni Arabaa gaafatanii jiranii yoo Eertiraan harka keessan fudhanne adabamuu deemte jechuudhaan mootummaan Misrii Eertiraa itti roorrisee jira. Eertiraan gargaarsa biyyoota liigii Arabaa keessattuu Imaaraatii Arabaa Saawud Arabiyaatii fi Misrii guddaa irrattu akka hirkattuu kan dubbatamaa jiru yeroo ammaan tana dinagdeen Eertiraa buututee inkutaa'ee jira. Dinagdeen Itoophiyaa yeroo ammaan kana sababa dhukkuba koronaa vaayirasiitii fi waraana Tigraay keessattuu geggeeffamaa jiruu fi akkasumas sababa lolaatii fi awwaannisaatiin baay'ee miidhamee jira jechuudhaan dubbatamee jira. Dinagdeen Itoophiyaa yoo gargaarsa maallaqa hatattama baankii addunyaatii fi akkasumas dhaabbata maallaqa addunyaaraan arganne onkutaa'uu akka danda'u kan dubbatamaa jiru. Ka haalli dinagdee Itoophiyaa yaaddase mootummaan Itoophiyaa dhaabbata maallaqa addunyaa wajjin gargaarsa hatattama dinagdee Itoophiyaa bayyanachiisuu argachuu fi marii akka jalqabee dubbatamaa jiru. Adde Kiristiyaanaa Joorjoovaa hooggantuun dhaabbata maallaqa addunyaa maallaqa liqee Itoophiyaan barbaaddu akka kennaaf hin jirre ka dhagayamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa gargaarsa
baankii addunyaatiif maallaqa addunyaa irraa argachuu fi karoorfame kaga biiliyoonii 9 dhiyaatu dhaabbileen kullachuu harka qabuun isaanii gabaafame jira. Mootummaan Abiy Ahmed kanaan dura gaafa badhaadhinaa fidee jedhu maallaqa guddaa liqee baankii addunyaatiif fi dhaabbata maallaqa addunyaa irraa arganne jirra. Baankii addunyaa irraa liqee argachuun hanfalaa haadhaa yookaan ammoo sabbata haadhaa irraa hiikachuu jechuudha adda ture. Haa ta'uti malee haalli Itoophiyaa keessa jiru hammachaa waan jiruu fi dippiloomaasiin Itoophiyaan biyyana wajjin qabdulleen hammachaa waan jiruu fi gargaarsonni biyyoota lixaa ka akka Ameerikaa ka akka gamtaa Awurooppaatii fi baankii addunyaatiif fi dhaabbata maallaqa addunyaatiif fi Chaayinaa irraa dhufu yeroo ammaan tana dhabamaa jiraachuun Itoophiyaan hanqina dinagdeetii fi sharafa biyya hamaa qabaachuutti dubbatamaa jira. Gargaarsi biyya alaatii fi kennamaa jirus ammaan tana waraana Tigraay irrattu geggeeffamuu fi Abiy Ahmed itti fayyadamaa jira. Maallaqa kanallee ammaan tana paarkiilee sossobaatiin barreessee ummataanii ijaaree ummataanii sossobuu hin danda'u. Itoophiyaa gara badhaadhinatti fiduu fi paarkiilee adda addaatii fi bakka bashannanaatii fi bakka hawwatoo ta'an ijaaruu fi karooree nu qabannillee hubannoon uummata Itoophiyaa dadhabaa waan ta'erraa kan kahe ammaan tana badhaadhina Itoophiyaatiif fi fakkeenyi ta'anii piroojeektiilee jennu hojjechuu rakkannee jira jechuudhaan Abiy Ahmed dhiyoo kana boba'uu isaanii maddii oduu gaazexaa The Reporter barreessuu gabaasnee turre. Karaa biraatiin ammoo piroojeektiileen Abiy Ahmed jechuun eebbise jedhee torbaanota hedduu fi lallabaa ture hedduun isaanii akka jalqabamuu iyyuu hin dandeenye keessattuu piroojeektiin naannoo Amaaraa gubbaatti Abiy Ahmed gaafa dhufe waggaa lamaan durattuu eebbise piroojeektiin sun ammallee akka hin dhumanne maddii oduu naannoo Amaaraa Mass Media Agency yookaan televezyiiniin mootummaa naannoo Amaaraa gabaasuun isaa ni yaadatama. Daawwattoota kana jaallatamoo fi kabajamoo Itoophiyaan rakkoo dinagdee gosa kana keessa seentee jirti. Balaan awwaannisa hamaanii Itoophiyaa kun namoo akka danda'u dubbatame jira. Awwaannisi marsa lammaffaa fi kaaba gara kaaba deemu jiru. Awwaannisi jalqaba kaaba gara kibbaa dhufe ammaan tana qilleensi haalii gaarii waan karaa kibbaa ta'ee fi kibbaa gara kaaba dhufuutu jiru. Qotee bultoota Itoophiyaa irratti miidhaa guddaa qabsiisuu danda'a. Mootummaan Itoophiyaa waan kana ittisuu fi wamaa godhaa hin jiru jedhamee dubbatame jira. Awwaannisi kun yeroo ammaan tana wal horee gara naannoo Somaalee godhatee gara Itoophiyaa jiddu galeessattuu fi gara kaabaa dhufe miidhaa dhaqqabsiisuu danda'a. Dinagdee waraanaa fi lolaan miidhame inkuteessuu akka danda'u kun ammoo mataa bowwoo biraa dhukkuba koronaa vaayirasiitti dabalatee akka ta'uu danda'u dubbatame jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii koomishiniin mirgoota ilmaan namaa waraana naannoo Tigraay irratti badii gaaga'amiinsa mirgoota ilmaan namaatii fi akkasumas yakka waraana raawwatee qorachuu fi garee tokko naannoo Tigraayitti erguu fi mootummaa Itoophiyaa wajjin mari'achaa jiraachuu akka jiru dubbatee jira. Haa ta'uti malee mootummaan Itoophiyaa kanaan duratti qormaata qaamii walaba yookaan ammoo qormaata biyyitii biraa gootu akka fudhachuu hin dandeenye sadarkaa isaattuu akka qormaata godhuu danda'u dubbatee jira. Dhaabbanni mirgoota ilmaan namaatii fi qabsaa Human Rights Watch Itoophiyaa keessatti wanni ta'aa jiru akka malee yaaddessaa jechuudhaan dubbatee jira. Waraanni naannoo Tigraay guddoo yaaddessaa gaaga'amiinsa mirgoota ilmaan namaa hamaa dhaqqabsee jira jedhee dubbatee jira. Kana ka barreessite hoggantuu Human Rights Watch damee gaafa Afrikaa Letitia Beder akka taate Letitia Beder kana akka barreessite baqattoota Itoophiyaa Suudaan jiran eegi wal agartanii gaafiif deebii waliin gootanii haalii naannoo kan keessa jiru guddoo yaaddessaadha. Nama tokko kan ishin agartu keessa seenan akka maleetti dhagahame ka hiriyoota isaa keessa nama tokko ijoollee lama ganni 6 fi 10 irra duute reefu warra awwaalachuu dadhabee bira baqate warra isu wajjin baqachaa jiru daangaa Suudaanii qaxxaamuruuf eegisan jiranii milishoonni Amaaraa faan dhawanii nama lama keessaa ejjeesanii ka jettee barreessite jirti. Haala ammaan tana jiru gargaarsi namooma naannoo Tigraay keessatti haal duree tokko malee daangeffama tokko malee akka dhaqqabu mootummaan Itoophiyaa akka godhuu fi qaamni bilisaa rakkoo naannoo Tigraay keessatti deemaa jirtu akka deemee qoratu akka barbaachisu adde Letitia Beder Human Rights Watch fi gabaasa kana barreessite jirti. Daawwattoota kana jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon gaggabaabduun kenneen kaayiseen biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Keenya fi Soomaaliyaan ammallee hariiroo warra hammaachaa jiranii dhimmi isaan irratti wal dhabaa jiranii dhimma lafa galaana daangaa galaanatii fi akkasumas beekamtii Soomaalilaandii fi Keenyaan kennuu barbaadde akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Kun kanumaan oda jiru pirezidaantiin Soomaalilaand Muusaa Biihii Jibuutii daawwatee jira. Jibuutii fi Soomaaliyaa jidduullee hariiroon ammaan tana hammaachuutu dhagahamee jira. Gaafii Afrikaa walumaa galatti gara jeequmsaa deemuu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Hariiroon Soomaaliyaa fi Jibuutii, hariiroon Soomaaliyaa fi Keeniyaa gaarii miti. Hariiroon Itoophiyaa fi Jibuutii, hariiroon Itoophiyaa fi Suudaanii akkasumas hariiroon Itoophiyaa fi Keenyaa hammaachaa jiraachuutu dhagahamaa jira. Walgahii IGAD kadhiyoo kana geggeeffame irratti pirezidaantiin Keenyaa Uhuru Kenyaata muummicha ministeera Itoophiyaa gowwa akka ijoollee godhatu jechuudhaan Abiy Ahmed arrabsee jedhamee bal'inaan gabaafamu
gabaasuun kenna ni yaadatama. Haalii gaafa Afrikaa ammaan tana guddoo yaaddessaa jira. Suudaaniin kibbaa waraana Misriitii fi teessoo waraanaa kennite ka jedhulleen bawwoo biraa tahee mootummaa Abiy Ahmediitii fi yeroo ammaan tana dhiyaatee jira. Abiy Ahmedii juntaa naannoo Tigraahii yookaan ammoo juntaa sigilgibii jedhu waraanii irratti banee gaggeeffamaa jira. Waraanni sun ammaan tana illee injifannoon hin goobalamne dirree adda addaa gubbaatti waraanii gaggeeffamaa jira jedhamee gabaafamaa jira. Bifuma kanaan walittu qabate ammaan tana warri Amaaraa waraana biraa Benishaangul Gumuzii fi waraana biraa Suudaan irratti banuu barbaadaa jiranii waraana Suudaan irratti gaggeeffamaa jiru kana Abiy Ahmedii muddamee har'a karaa Tiwiiterii fi Feesbuukiitiin ibsa afaan Oromootiin afaan Arabaatiin barreessee jira. Afaan Arabaatiin ibsinni barreesse kana Abiy Ahmedii muddamee afaan Arabaatiin ibsa barreessee jira. Afaanii Arabiffaa afaanii naannoo Goojjamee ka Suudaanii naannoo Gondarii lixaa ka Suudaan qabattu osoo hin taane afaanii masaraa biyyaalessaa Itoophiyaa tahee jira. Abiy Ahmedii kun muddamee jira. Yeጨነቀ እርጉዝ ያገባል ሲጨንቆ ገደል ይገባል jedhanii mammaaksa Amaaraa har'atti mammaakaa oolanii afaanii Arabaa har'a jechuun afaan naannolee Gondarii lixaa qofa osoo hin taane afaan masaraa biyyaalessaa akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Abiy Ahmedii ibsa jechuun afaan Arabaatiin barreesse kanaa fi daangaa Itoophiyaatii fi daangaa Suudaanii jidduutti rakkoon dhalachaa jiru. Fedhii biyyoota lamaaniitii fi uummata biyyoota lamaanii ka ilaalchisu yookaan bakka bu'uu miti jechuudhaan Abiy Ahmedii ibsa baasee jira. Abiy Ahmedii wanti ammaan tana daangaa kan gubbaattu ta'e hariiroo biyya lamaanii kana akka ija shakkiitiin ilaalamuu fi akka biyya kana keessattuu biyyoota kan lamaan jidduutti walitti bu'iinsi dhalatu warra ajendaa dhokataa yookaan ammoo fedhii dhokataa qabuttu daba kana yookaan ammoo shira siyaasaa kana xaxaa jira jechuudhaan haalii ammaan tana naannoo Suudaaniitii fi Itoophiyaa jidduutti deemaa jiru akka malee akka yaaddessaa tahee Abiy Ahmedii dubbatee jira. Abiy Ahmedii afaan Arabaatiin ibsi baasee kun muddamsuu inni qabu kan agarsiisu ta'uutu dubbatama jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo Abiy Ahmedii karaa Suudaaniitiin ammaan tana muddamsuu hamaattu seenaa jira. Suudaan irratti waraana bal'aa labsii jechuudhaan dubbatame jira. Araarii Itoophiyaa fi Suudaanii dhimma daangaa gubbaatti magaalaa guddittii Suudaanii Kaartuumittuu gaggeeffame hin taane. Araarii jechuun ministeera muummee Itoophiyaa itti aanaa kan tahe obbo Dammaqaa Mokonnin akkasumas jila warra miseensa akka ministeera geejjibaa Itoophiyaa Daagmaawit Mogosiitii fi pirezidaantii Amaaraatii fi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa duraanii obbo Gadduu Andargaachoo of keessaa qabatee warra Suudaanii kutaalee bulchiinsa adda addaa wajjin mari'atee marii tokko waliigaltee tokko malee fashalaahee jira jechuudhaan maddeen oduu Suudaanii gabaasanii jiranii. Sababni fashalaahuu kanaatii fi akka maddeen oduu Suudaanii jedhanitti mootummaan Itoophiyaa mootummaa Suudaan rakkoo dhiyoo kan dhalatee fi itti gaafatama godhuudhaan waraanni Suudaanii bakka qabate kan hunda gadhiisee qotee bultoota Amaaraa kan naannoo kan qubatanii fi qabeenya manca'ee fi beenya akka kaffalu gaafatee jira. Yoo waraanni Suudaanii bakka qabate gadhiisee achiin dubattu daangaa sararuu irratti wal mari'annaa haala duree jedhu mootummaan Itoophiyaa laf kaahee jira. Mootummaan Suudaanii dandeema gowwaa keessan barbaada lafa qabanne nullee ni qabanne falmanna ristii deeffanne jirra. Ristii abbaa Beshii Ahmed isanittu jedhe ristii qabanne jirra milishoota fi shiftoota ariine jirra lafa qabanne falmannaa malee lafa qabanne gadhiisne hin kadhannu waan jedhani ka warri Suudaanii kun jechuun akkaataa isaan jechuun ibsa baasanii keessatti dubbatanii warri Suudaanii dubbii hundaanuu durattuu wanni godhuu qabnu daangaa sararuu qabna mariin ammaan tana daangatti sararamaa malee mariin gosa kamiyyuu Itoophiyaa wajjin hin taatu marii wamaatu godhuu hin barbaannu daangaa hasararru jedhamee yaada isaan dhiyeessan mootummaan Abiy Ahmedii fudhachuu akka didee ka gabaafamee jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waraanni Suudaanii muummichi ministeera Itoophiyaa ta'an obbo Dammaqaa Mokonnin Suudaan gadhiisanii gara Finfinneetti akkuma deebi'aniin dubattu dirree lamaanii waraanni Itoophiyaa haleellaa rookeetti gurguddaa haleellaa jechuun meeshaalee waraanaa gurguddaa jedhu rookeetti miti meeshaalee madaafa moortarii fi baazuqaa gurguddaa qabiyyee waraana Suudaan irratti banee jira. Dirree lachuun qabiyyee Suudaan irratti tarkaanfii banane hooggansi waraana Suudaanii gootummaa cimaan ofirraa ittisee alagaa jechuun yookaan diina facaasee lafa birmadummaa Suudaanii kabachiisee jira jechuudhaan televezyiiniin Suudaanii oduu kan akka jechuun oduu gammachuu guddaa tokkine sirba faaruu biyya Suudaanii faarsuu wajjin dhiyeessaa jiranii. Yeroo ammaan tana Itoophiyaa fi Suudaanii gara waraana wantee bal'aa yookaan ammoo waraana bal'aatti deemaa jiranii.
Abiy Ahmed yeroo ammaan tana qotee bulaa fi dargaggeessa Oromoo horsiisee bulaa waraana Suudaan wajjin godhamuu fi aarsaa kaffalchiisu deema. Waraanni kunillee waraan biraati miti ristii lafa Amaaraa deebisuu fi wanni barbaadamaa jiru Suudaan hagammaa lafti isiin qabachaa jirtu lafa daangaa isii keessatti mootummaan Itoophiyaatii fi akkasumas shiftoonni Amaaraa qabatan deeffachaa jira malee daangaa Itoophiyaa taakkuu tokko ittiin dabarree inumaayyuu daangaa kiyya ka beekamtii addunyaa qabu kiiloomeetirii 9 irra fagaadhaa lafa kiyya deeffadhaa jira jechuudhaan dubbachaa jirti mootummaan Itoophiyaa ammoo Suudaanitti ammaan tana jechuun waraana banuu barbaada. Kan ammoo ka godhaa jiranii warri soddaattu Abiy Ahmed muddee waraan Suudaan irratti labsisiisu deema jira. Yoo Abiy Ahmed waraana hin labsin taanaan mootummaan naannoo Amaaraa waraan mataa isaa labsisu deema lafa Amaaraa deebisu deema ejjannoo jedhan qabanii ammaan tana ka juntaa sigibgibi wayyaane jedhee uummata Itoophiyaa waraanaa fi jechuun akka qoraanii huuxittu dhiyeesse Abiy Ahmed ammallee Suudaan wajjin waraana biraa godhuu barbaada. Karaa biraatiin ammoo duula duguuggaa sanyii naannoo Benishaangul uummata Gumuziitii fi akkasumas saba Oromoo kaachi keessa jiraatu irratti bansiisuu barbaada mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana badii hamaa keessa seenee jira. Abiy Ahmed hayyuu beekaa gargaara namuu fi cufa ofirra balleesse qofa ofittu hafe diina jidduutu hafe diinii har'a hadiyyoo isa lafa argate waan fedhu hunda isa godhuutu jira. Aangoo gadhiisi jedhee warri Amaaraa isa mudda jira. Warri Amaaraa aangoo gadhiisii kun sadarkaa biltsiginnaa keessattu yaadi kun ka dhufe yaada biltsiginnaa kana jechuun jaleen warra Amaaraa dhaaba Abini jedhamu Abinilleen Abiy Ahmed hatattamaan aangoo gadhiisu malee falli biraa hin jiru jechuudhaan yeroo ammaan tana Abiy Ahmed muddanii qabachaa jiranii Abiy Ahmed aangoo maaliif akka inni gadhiisuu qabu yoo odeeffannoo dabalata barbaadanii jechuun feesbuukii wanti Dasaalany Caannee hoggana Abini ka duraanii inni jechuun dubbi himaa biltsiginnaati biltsiginnaa Amaaraati warrattuu ajandaa godhaa fi biltsiginnaa Amaaraati biltsiginnaan Amaaraa sun ammoo qabatee deemee jira. Amma waan nama ajaa'ibu tokko Abiy aangoo gadhiisuu qaba adoo warri hin jirin durattuu biltsiginnaan Amaaraa jettee jirti Abiy aangoo gadhiisuu qaba yookaan ammoo biltsiginnaa keessa bahuu dandahuu qabna jechuutti dubbachaa turani Abiy ammaan tana naannoo Benishaangulii keessattuu Amaaraa gammachiisuu fi waraana duguuggaa sanyii uummata Benishaangul irratti akka inni baanu deemu hubatamee jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo Abiy Ahmed biyya hogganu waan hin dandeenye fi aangoo isaa hatattamaanii gadhiisuu qaba jechuudhaani obbo Dasaalany Caannee barreessanii jiranii. Abiy Ahmed eegi dhufeen dubatti uummati Amaaraa 2,000 ol Benishaangul Gumuzii uummattoota kibbaatii fi naannoo Oromiyaa keessatti Amaaraa waan ta'an qofaa fi filamanii jumlaadhaan yookaan dimshaashadhaan akka baalattuu harcaanii har'a qofaa Matakkali zoonii Matakkali bulchiinsa Benishaangul aanaa Buleen keessatti namni 250 ummati Amaaraatii fi Agawuutii fi ummati Shinaashaa halluu gogaa isaaniirraa kan ka'e ijjeeffamanii jiran jechuudhaani Abiy Ahmed yeroo ammaan tana duguuggaa sanyii ummata Amaaraa irratti geggeeffamaa jiru dhaabuu fi dandeettii fi hubannoo fi fedhii hin qabu ummati Amaaraa adoo akka baalattuu harca'u taa'ee daawwachaa jiraa fi kanaafuu teessoo irra taa'ee muummicha ministeeraa Itoophiyaa tahuu fi Abiy Ahmed dandeettii hin qabu jechuudhaani akkasittuu barreessanii warra faashistiitiin naannoo Tigraay bulchaa jiru sigibgibi juntaa Abiy warraaf jedhee waraan irratti banee odoo Abiy Ahmed taa'ee ilaalaa jiru waggaa lamaa fi uummata Amaaraa ficcisiisanii qote bulaa Amaaraa ficcisanii raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa irratti yakka guddaa goosisanii jiranii. Abiy Ahmed warra kana taa'ee ilaalee uummata Amaaraa ficcisiise ammallee rakkoo uummata Amaaraa ficcisuunii fi furmaata barbaaduu dhiisee rakkoo kana diddibee akka falli hin argamne godhuu fi aangoo irra turuu barbaada falli jiru. Abiy must go. Abiy aangoo gadhiisuu qaba jechuudha warri Amaaraa barreeffamanii jiran. Kanaafuu kabajamoo muummicha ministeeraa yaa kabajamoo muummicha ministeeraa jedhee kabajamoo jedhee yeroo dhumaatiif si'ama jedhee barreeffameen Itoophiyaa sirnaanii hoogganuu waan hin dandeenye fi Itoophiyaan gara wajjecha duguuggaa sanyii gosa Ruwaandaatu deemaa waan jirtuu fi uummata Itoophiyaa dhiifama gaafadhu aangoo siifi sila aangoo irra harkaa qabdu kana kasila siifi carraan sii kenne kana fedhii kan keetiin gadhiisii jedhee si gaafadha jechuudhaani Abiy aangoo akka inni gadhiisuu qabu gaafatee jira. Biltsiginnaan Amaaraa dhiyoo kanatti Abiy biyya bulchuu hin dandeenye aangoo gadhiisuu qabda jechuun jirti. Baay'atu dubbachaa jirru Biltsiginnaan walgahii jarjarsuu yaamamee torban kana keessattuu haala jechuun ajjecha naannoo Itoophiyaa bakka adda addaa keessatti ta'uu kan irratti wal mari'achuu fi walgahii godhachuu deemte rakkoon Itoophiyaa hundinuyyuu sigibgibee juntaadha. Sigibgibee juntaan dhumatee jennaan wanni hunduu dhumataya wanni hunduu fala argataa jedhame sigibgibee juntaa ji'a tokkoon duraatti mo'anne jedhanii dubbachaa jiranii rakkoon Itoophiyaa inumaayyuu walxaxaa rakkoon Itoophiyaa hammaachaa jira jedhamee dubbatamaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo Eepiriil bara 2019 eebla bara 2019 magaalaa gudditti Benishaangul Asoosaa keessatti gorsi Jawaar Mohaammed hooggantoota Benishaanguliitii fi warra dhalattoota saba Amaaraatii fi saba
sirboota naannoo san keessa jiraatan adda addaati fi kenne har'aa feesbuukii irrattu deebi'ee naannawaa jira. Jawaar Mohaammed gaafa sunitti ummati naannoo kana keessa jiraatu. Ummati naannoo Beenishaangul wal jaalachuu wal kabajuun akka waliin jiraatu cuftu wal qixxummaadhaan akka waliin jiraatu tokko irrattu abbaa akka hin taane tokko garbish tahee tokki ammoo akka gooftaa hin taane gorsee jira. Jawaar Mohaammed kaayyoon Oromoo qabsoo fi kaasee wal qixxummaa malee akkas walaantummaa hin taane dubbachuudhaan gaafa Oromoon saba biraa irrattu olaantummaa barbaaddee qabsoon Oromoo akka dhoqqee walittuma akka ilaala jechuudhaan dubbatee jira. Beenishaangul Gumuzii keessa warri jiraatanii sabaaf sablammii hunda wajjin nagaan jiraadha. Saba bira kaa'ullaa akka dhufe san biraa hojjetee jiraatu osoo hin taane Chaayinaa nuti wajjin jiraachuutu jirti jechuudhaan dubbatee jira. Jawaar Mohaammed naannoo Beenishaangul Gumuzii gaafa deemee sanittu rakkoon yoo taate namni dhufee san wajjin jiraachuu kan sin wajjin qubachuu osoo hin taane ani gootaa ta'e ani gooftaa ta'e ati garbicha naa ta'e yoo namni jedhe qofa jedhee ilaalcha warra Habashaa kan ammaan tana Beenishaangul restii kenna jechaa dubbatan kana akeekee jira yoo sun hin taane walqixxummaa nagaan jiraachuun barbaachisaa akka ta'e dubbatee jira. Jawaar Mohaammed gorsi isaanii dubbatee kun raagii inni dubbatee kun har'a mana hidhaa keessa Abiyyi warra Amaaraa gammachiisuuf jedhamee hidhamullee akka waan ajaa'iba tokkotti deebi'amee ilaalame. Jawaar Mohaammed qoricha daawaa furtuu rakkoo Itoophiyaatti nama kanarra sila adoo Abiy Ahmed gorsa fudhate maal qaba Abiy Ahmed nafxanyaaf jedhee isidee har nafxanyaan Abiy Ahmed itti cabsaa jirti muka isattuu ofiin gahe isattuu barbaade waddash ከተደፋሽ ስረግጡሽ አይከፋሽ mammaksi jedhu kawarra sunitti mammaakamaa jira. Abiy Ahmed har'a jechuun muddame jira. Karaa hawaasummaatiin, karaa addunyaatiin, karaa beeksisaa kan Oromootiin, karaa dinagdeetiin, karaa dippiloomaasiitiin, karaa bulchiinsa waa hedduutiin kufee jira bulchiinsiisa. Oromoon nama kanaaf ammaan booda carraawwanii kennamuuf hin jiru. Nafxanyaan aangoo irraa isa ariina jettetti kaatee jirti. Oromoon hiree isaa ofiin murteeffachuu fi akka dhaabbachuu qabu kaasumaan dubbachuu barbaadu daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo.